mootummaan abboota Sinodoosii Oromiyaa fi saboota magaalaa Bishooftuutti mana waliin kireeffatan keessa akka bahan akeekkachiise. Mootummaan abboota Sinodoosii Oromiyaa fi saboota hundeessan magaalaa Finfinneetti mana tokko keessatti ugguree tursiise. Guyyoota muraasa dura bakka itti ugguree tursiise magaalaa Finfinneetti akka bitannaa gochuuf wayita ari'atu abbootiin kunneen magaalaa Bishooftuutti mana kireeffatan. Humnootni tika mootummaa hordofanii dhaquun nama mana itti kireessan hatattamaan baasii jechuun kan himan abboonni kunneen namni mana itti kireesse mirga abboota kanaa sarbuu hin danda'u kireeffatanii jiraachuun mirga jechuunis humnoonni tikaa doorsisaa cimaa irraan gahuu ibsaniiti jiru. Kanaanis har'a magaalaa Bishooftuu bakka kireeffatanii akka bahan humnoonni tikaa akeekkachiisuu himaniiru. Kanaanis rakkoo hammaataa keessa jiraachuu kan himatan abbootiin Sinodoosii Oromiyaa haala lubbuu isaaniitii sodaachisu keessa jiraachuu dubbataniiru. Uummanni olola ilmaan abbaa gadaatu biyya bulchaatiin burjaaja'uu akka hin qabne kutaaleen hawaasaa garaagaraa hubachiisan. Warra abboota Sinodoosii Oromiyaa hundeessuu mirga afaan ofiin waaqeffachuu uummata Oromoo mirkaneessuuf qabsaa'an hanga kana saalfii malee hiraarsee ilmaan abbaa gadaa ittiin jedhanii waamuun gonkumaa waan hin fakkaanne ta'uu himaniiti jiru. Warri dhiibbaa abboota Sinodoosii Oromiyaa irraan gahaa jiru ilaalchisuun marsaalee hawaasaa irratti yaada isaanii barreessan mootummaan kun uummata Oromooti naatoo wayituu kan hin qabne ta'uu ibsan. Warri ilmaan abbaa gadaa ofiin jedhu kun warra abboota gadaa jumlaan rashane ta'us akkamiin dagana jechuun gaafatu. Warra kaleessa abbootii gadaa jumlaan rashane qe'ee Oromoo diina jigee waammatee gubaa bahe ilmaan Oromoo bakkaa bakkatti fixaa bahe ammas itti jirutu diina waliin hiriiree afaan ofiin waaqeffachuu uummata Oromoo danquuf abboota Sinodoosii Oromiyaa fi saboota hiraarsaa amantootas bakkaa bakkatti hidhaa jira jedhan warri yaada kana kennan. Warra kanatu ilmaan abbaa gadaa ofiin jedhee saalfii malee dubbataa jira. Uummanni kanaan burjaaja'uu hin qabu jechuun dhaamaniiti jiru. Oromiyaa iddoowwan garaagaraa keessatti weerarri dhibee koleeraa babal'achuun dhagahame. Tarsiimoo dhibee dursanii ittisuu tajaajilli fayyaa sadarkaa gandaatti kanaan dura kennaa ture sababii waraanaa fi xiyyeeffannaa mootummaan dhabuu laaffachuun weerarri dhibeewwan daddarboof sababa guddaadha jedhameera. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii dubbise ogeeyyiin eksteeshinii fayyaa duraan gandatti ramadaman uummataaf tajaajila dhihootti kennaa turan ammaan kana tajaajila akkasii dhabuu himan. Keellaawwan fayyaas bakkeewwan hedduutti diigamuu fi gariin ammoo tajaajila kennuu dhabuu isaanii hawaasni himata. Bakkeewwan dhibeen daddarboon itti babal'ataa dhufe keessa godina Baalee aanaalee Gaasaraa fi Gololchaa isaan muraasa. Dhibeen koleeraa aanaalee kanneen keessatti uummata miidhaa jiraachuu dhageenye. Uummata kanaaf saffisaan deeggarsi fayyaa taasifamuu fi akka qabu naannichatti hojiin gargaarsaa kan hojjetu waldaan gargaarsaa fi misooma Soof Umar hubachiise. Hidhattoonni naannoo Amaaraa ganama har'aa salaalee gandoota aanaa Abbichuu fi Nya'aa lamaan irratti haleellaa banuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Hidhattoonni ganamaan gandoota aanichaa Gamoo fi Nasrii mana Hooroo jedhamuun irratti haleellaa banan jedhame. Erga haleellaa bananii booda humna adda Oromiyaatiin ofirraa deebi'uu jiraattonni himaniitii jiru. Hidhattoonni kunneen torbaan har'aas aanuma kana ganda Nasrii mana Hooroo irratti haleellaa banuun milishoota 3 ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Tibbana sagalee waliin dubbii bilbila hidhattoota kanneen miliqee bahee akka agarsiisutti dirree lolaa gara giddu galeessa Oromiyaa fiduun karoora isaanii akka ta'e akeekanii turan. Uummanni gandoota daangaarra jiru sodaa guddaa keessa akka jiran dubbatameera. Sochii humnoonni Amaaraa gara Oromiyaatti taasisaa jiru babal'achaa jiraachuu hordofee uummanni gurmaa'ee daangaa isaa eeggachuu akka qabu maddeen garaagaraa dhaamaa jiru. Aanaa Amuuruu magaalaa Agamsaa daandii guddaa kan laga Abbayyaa irraan humnoonni kun ittiin ce'an milishoonni ijaaramanii eegumsa gochuu akka jalqaban waajjirri koominikeeshinii aanaa Amuuruu ibsee jira. Sochiin eegumsaa kun kan jajjabeeffamuu fi iddoowwan biroottis baratamuu qaba kan jedhan maddeen Oromiyaa keessa iddoowwan humnoonni kun baay'inaan qabatanii jiran irrattis xiyyeeffachuun barbaachisaadha jedhaniiru. Oromiyaa lixaa aanonni akka Giddaa Ayyaana Amuuruu fi Kiiramuu keessa buufata humnoota kanaa isa bal'aa kan taate magaalaa Haroo irratti mootummaas ta'ee uummanni irratti xiyyeeffachuu qaba jedhan. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo Burraayyuutti hidhamanii jiran keessa obbo Lammii Beenyaa dhukkubsatanii guyyaa kaleessa hospitaala geeffamanii akka turan gaafatamaan qunnamtii hawaasaa ABO obbo Lammii Gammachuu OMN'tti himan. Obbo Lammii Beenyaa dabalatee namoonni 3 dhukkubsatanii haala ulfaataa keessa jiraachuu
OMN yeroo adda addaatti gabaasaa turuun ni yaadatama. Obbo Kennaasaa Ayyaanaa fi Obbo Gadaa Gabbisaa dhukkuba ulfaataaf saaxilamanis yaala ga'aa fi wal'aansa barbaachisaa argachuu dhabuu isaaniitiin dhibeen isaanii yeroo irraa gara yerootti itti hammaachaa deemaa jiraachuu OMN miseensota maatii irraa odeeffateera. Gaafatamaan qunnamtii hawaasaa ABO Obbo Lammii Gammachuu haala qondaalonni kunniin keessa jiran ilaalchisanii yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennaniin qondaalota kanneen irratti sarbama mirga namoomaatu raawwatamaa jira jedhan. Pirezidaantii naannoo Amaaraa aangorraa ka'anii haaraan muudaman. Pirezidaantiin haaraa Obbo Araggaa Kabbadaa jedhamu. Obbo Araggaan yaa'ii manni marichaa gaggeesseen filamanii. Murtiin kun yeroo naannicha keessa rakkoo nageenyaa dhalatee furuuf opereeshiniin akka itti fufu ibsamee dhagahame. Jaalalam Taaddasaa gabaasa qaba. Dr. Iliqaal Kaffaalaa waggoota lamatti dhiyaataniif naannoo Amaaraa erga bulchanii yeroo naannichi muddama nageenyaa keessa jirutti aangoo gadhiisuuf xalayaa galfachuun dhaga'ame. Kan hordofee manni marichaa bakka isaanii Obbo Araggaa Kabbadaa pirezidaantii haaraa naannichaa gochuun har'a walgahii ariifachiisaa taa'een muudeera. Erga ministeera muummee Abiy Ahmed aangootti dhufaniis Obbo Araggaa Kabbadaa pirezidaantii naannichaa ja'affaa ta'uu isaaniiti. Erga Obbo Gadduu Andaargaachoo pirezidaantummaarraa ka'anii Dr. Ambaachoo Mokonnin, Tamasgeen Xurunaa, Ageenyoo Tashaagarii fi Dr. Iliqaal Kaffaaloo naannicha gaggeessaniiru. Obbo Araggaa Kabbadaa biiroo hojii fi leenjii naannichaatti itti gaafatamummaan tajaajilaa kan turan yoo ta'u naannicha gara tasgabbii fooyyee qabutti deebisuuf akka hojjetan himaniiru. Naannichatti jeequmsi hammaachuun labsii yeroo muddamaa ji'a 6 turu kan labsame dhiyeenya ture. Bara bulchiinsa Dr. Iliqaal Kaffaalaa keessa waraanni naannoo ollaa isaanii taate Tigraayitti dhalate gara naannoo isaan gaggeessaa turan naannoo Amaaraatti babal'achuun lubbuu namoota nagaa hedduu galaafatee qabeenya mancaaseera. Dr. Iliqaal Kaffaalee sababni isaan addatti aangoo gadhiisuuf xalayaa galfatan ammatti hin baramne. Itoophiyaan sirna federaalizimii sabdaneessaa hordofuu erga eegaltee waggoota 30 lakkoofsiseera. Naannolee 9 heera mootummaa keessatti heeraman keessaa naannoon sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa ifatti diigamuun naannolee 4tti gargar hirameera. Gaaffii naannoo ta'u garuu irra deebiin maaliif dhiyaata? Yuunivarsiitii Finfinneetti hayyuu federaalizimii qoratan Dr. Qananii Jibaat waa'ee likoo hiikaa fi tasaa gaafateera. Biyyattiin kan isheen hordoftu federaalizimii sabdaneessaadha. Baroota dheeraadhaa fi sabaaf sablammoonni kan ammayyuu ofiin bulchuu hin dandeenye biyya kana keessa turan. Keessumaa gara kibbaa kana yoo fudhanne hundumti isaanii baay'inaan iddoo tokkotti qabamaniiti naannoo tokko jala bulanii. Kun immoo dhuguma federaalizimiin sun ni jedhame. Inni waraqaa heerarra jiru kun ofii bulchuus kan jedhu sun raawwanne ture. Kanarraan kan ka'eeti siyaasa riifoormii biyya kanatti ta'een booda gaaffii kana adda dureen kaasanii gaaffii yeroo kaasanii nuti saba guddaadha, nuti saba aadaa kana qabnudha, ofiin bulchuu hin dandeenya kan jedhu gaaffii siyaasaa gaafataa turanii. Asirraan kan ka'e hundumaa biyyatu hin ta'in garuu gaaffii isaanii sana karaa ija siyaasaanii fi karaa qabatamaa lafarra jiru sanaa akkaataa heera jedhu sana duudhaa isaanii fi aadaa isaanii fi ollummaa walta'iinsa sabaa ollaa jiran wajjin ilaalamee madaalamee naannoleen kan deebi'eef jiru. Warra deebi'e keessaatti naannoleen 2-3 tokko dhiyoo kana hundaa'anii jiru. Hundaa'uun isaanii kun akka gaariittan fudhadha. Gaarii duwwaati. Tun ta'in baay'ee barbaachisaadha. Federaalizimii isa dhugaa mirkaneessuudhaaf. Saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya addunyaa kan qoratanii fi naannoo kibbaa duraan turetti qondaala olaanaa kan turan Obbo Dayyaa Moodaallee aangawoonni naannichaa waliin hojjechuu dhabuu isaan irraa kan ka'e bakka hunda gaaffii naannoo ta'uu dhiyaatee jedhu. Naannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa jedhamee beekamu keessa naannoon Sidaamaa of danda'ee hundaa'uudhaaf irra deddeebiin gaaffii dhiyeesseen naannicha keessaa bahe. Sana booda kanneen naannicha keessatti hafan waliin tursiisuu qondaaltonni naannichaa hin dandeenye. Qondaalota siyaasaatu gaafficha jajjabeessaa ture. Godinaaleen adda addatti naannoo akka ta'antu gaafatame. Sana booda paartiin badhaadhinaa godinaalee hunda naannoo gochuu diduun kilaastara ta'uu qabaa jedhan. Sana booda godinaaleen kilaasteraan gurmaa'an. Amma mooduun gaggabaabaan sinitti rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti mudatee hordofee labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsameen namoonni magaalaa Finfinneetti manneen barnootaa keessatti hidhamanii akka turan boordiin hojiirra oolmaa labsichaa qoratu mirkaneesse. Yeroos poolisiin akka turmaataatti fayyadamu amma garuu kanneen achitti hidhaman akka hin jirre dubbate. Maatiin BBC'n dubbisee fi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kana dura namoonni manneen barnootaa keessa hidhamuu yoo himan aangawaan waakkatanii turan.
Eeguma waliigaltee nagaa mootummaa fi TPLF gidduutti mallattaa'ee booda yoo xiqqaate dubartoonni 128 irratti haleellaan saalaa raawwatu qorannoon galmee dhaabbilee fayyaa Tigraay taasifame mul'ise. Kanneen kana raawwachuu himataman ammoo qaamota waraana keessa hirmaatan jedhameera. Dubartiin tokko dhiirota 19 fa'iin haleellaan irratti raawwatu qorannoon hima. Naannoo Tigraayitti guyyaa kaleessaa boombiin dho'ee lubbuu namoota galaafatu poolisiin BBC'tti hime. Kanneen kanaaf shakkame immoo kan kana dura loltuu ture eegasii kan gaggeeffame ta'u ajajaan poolisii magaalaa Maqalee Koomaandar Waldaay Moocaa BBC'tti himaniiru.